Oromo ajandaa diinaatiif duuba laaltee walitti deebitee walitti hin qabsaa'in, walitti deebitee wal hin nyaatiin, walirratti hin yaadiin. Haqiiqatan namni sodaaf Itoophiyaa keessa callisee taa'u jira malee guyyaan inni dhukkaa'ee ummanni Oromoo sodaa takka malee gabbee guyyaa takkatti mootummaa kana jisu. Mootummaan kun mootummaa amantiif toluu miti. Mootummaan kun mootummaa Oromoof toluu miti. Mootummaan kun mootummaa sabaa sablammootaaf toluu miti. Mootummaan kun namaaf sa'aatii akka toluu miti. Kumaantam Haacaaluu irra ibidda nyaatee daaraa haqisu rabbi bakka nu buuse duba. Ibidda nyaatee kan daaraa haqisu. Kan Haacaaluu daran sammuu isin nyaatu rabbiin nu dhalche uummata Oromootidha. Asuma raawwaniin dhammachuu barbaade yoo jiraate qabsoon gara hundaanuu finiinte itti fuftee jirti. Garaa hin muratiin. Daa'imni tokko yeroo inni fi guddatu kufaa cabee caccabee kufee ammallee dadhabina jechuun injifatamudha jechuun achitti kufanii hafu. Waliigalaa miti. Mucucaatuun ni jira. Dogoggoruun ni jira. Dogoggorraa barannee duratti deemuu danda'uu qabna. Abdii hin kutatin. Ajandaa diinii yeroo gargari nu dura facaasee gartee dhiibbaa nurratti godhuudhaaf yaadii godhuuf garaa hin kutatin. Abdii hin kutatin. Waliigalaa miti. Kana keessa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hasharaa fi midhaan qulqulluu Rabbiin adda baasutti jira jechuudha. Kanaafuu hoomachaa fi waliigalaa miti bishaan qulqulluu Rabbi adda baasu jira. Addaan foohu jira. Kanatti hubadhu. Rakkoon argamuun nu jabeessa malee nu duubatti hin deebisu. If duubatti hin deebisu. Kan hubadhu. Abdii hin kutatin. Tokkummaadhaan waloodhaan Rabbi irratti hirkadhu duratti deemis hin jaa. Qabsoon finintee gara hundaan itti fufuu qabdi. Kan qalamaan dandeessu qalama keetiin itti fufi. Kan yaadaan dandeessu yaada keetiin itti fufi. Kan dandeettii Rabbiin humnaa si kenne ogummaa adda addaa Rabbi si kan itti fufi. Kan qabeenya qabdu qabeenya keetiin. Ajandaa diinaatiif rifattee if duuba hin deebi'in. Ajandaa diinaatiif gurra hin laatiin. Irraa baradhuuti duratti deemi. Kanaan siidhaan barbaada. Qabsoon teenya galmaan ni geessi. Diinni kufuuf ta'a. Dhiyaate jira. Qarree gubbaa jira diinni. Waa takka yaadin. Waa takka yaadin. Oromoo waan takka beeki. Injifatuus. Injifatamuu baattuus injifata akka taatee beeki. Injifata akka taatee beeki. Namni yoo qabsoo keessa jiru yoo du'ees yoo diina ofirraa ajjeesees gara lamaanittuu haqarra jiraannaan shahaadateen qabaannaan haqaa sadii irratti du'us akka wareegamaa ta'ee beeki. Namni ajjeesuu qofaan jeena hin ta'u beeki. Ajjeefamuunis jeenummaadhaa beeki. Haqa keetii irratti kana hubadhu. Kanaafuu hamileen cabin duratti deemi. Ni injifata. Qabsoon galmaan ni geessi. Oromii fi Oromiyaan ni bilisoomti. Haqa kee malee haqa namaa hin tuqin. Qabeenya kee barbaaduu malee qabeenya namatti habbata akka hin bu'in. Manguddoo ofirraa eegi. Daa'imman ofirraa eegi. Dubartii ofirraa eegi. Jara kana hunda tokko isii hin miidhin. Diina kallattiidhaan sirratti xiyyeeffate qofarratti xiyyeeffatu. Qabsoo keessatti dubartii tokkoon hin jiru. Daa'imman tuquun hin jiru, manguddoota tuquun hin jiru, qabeenya namaa saamuun hin jiru, qe'ee namaa gubuun hin jiru, qabeenya namaa tuquun tokko illee hin jiru. Diina qofa kokkee qabdee diina sirratti xiyyeeffatu qofa. Kan hubadhu ulaagaa seera qabsootiis cimsinee hubachuun dala deemuun barbaachisa. Naamusa qabsoo keessatti ulaagaa qabsoo beekuun barbaachisa. Qe'ee namaa dheexee, qe'ee namaa tuquun, manguddoota tuquun, dubartoota tuquun, daa'imman isaanii tuquun qabsoodhaa miti. Injifatamuudha malee injifatuu miti. Kana akka gaariitti wal qabsiisuu danda'u qabna. Hadaraa kan manaa baaneef waan namaa gaafatu osoo hin taane mirga keenya, qabeenya keenya kan sarbame eenyummaa keenyaa fi qabeenya keenyaa fi qabeenya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamaan nu badhaase deebifachuu qofa. Gaafachuu osoo hin taane deebifachuu. Gaafachuu bira dabarree jira. Gaafachuu bira dabarree jira. Xiqqaa fi guddaan hidhannoo isaa jabeeffatee qe'ee isaa tiifatu diina qe'ee isaarraa buqqisee dhabama godhee qe'ee isaa qulqulleessuu xaarsuu qofa. Waan biraatiif ajandaa yeroo hin qabnu. Ajandaa diinaatiif yeroo hin qabnu. Ka iyyu haa iyyu dalagaan kee duraanuu iyyisiisuudhaati. Sigalee diina kokkee qabdee jirta. Natti shurufkaawaa jirti guyyaan walii gallee tokkummaadhaan biyya teenya handhuurfannee akka Rabbiin jaalatutti jiraachuuf teenya. Argaa jirraas shurufkaawaa jirtis haa xiqqaatu malee gahaa jirti. Alhamdulillah. Hagam irrattuu namni
hubatee xiyyeeffatee bakka takka akka waan guddaadha jabaadhuun sinjaa itti fuufi galmaan keenya diinaaf yeroon kannin diinaaf gurran kannin diinaaf lapheen kannin diina haanuma iyyi isaatuma bira dabre ilaalati if duwallee garagaltee ilaalin wadafiit bittijaahil amaam dura keetitti deemu malee duuba kee diina if duubatti ilaalaa hin deemin durumatti deemi sigala miti akka hilleensaatiif akka qocaa beeta akka qocaate hilleensi qocaan nan injifatu osoo jiru maaraatoonii fiigicha keessatti wal dorgomii seenan hilleensi qocaan suuteedha suuta deemti jee osoo hilleensi qocaa tuffatee osoo jiru suuta deemti haga isiin suuta deemtu nan dhaqqabdu jee karraa maqee ciise jaan hilleensi kana boodarraa haga inni ciisu san qocaan tirattee tattaafattee abdii kutachuu baattee if duuba laaluu dhiistee dura deemtee akkasitti mo'atte hilleensi if duuba laalee suuta nan dhaqqabdu jee karraa maqee taa'e jechuudha Oromoo ajandaa diinaatiif if duuba laaltee walitti deebitee walitti hin qabsaa'in walitti deebitee wal hin nyaatiin walirratti hin yaadiin ilmi namaa kan waliin dalagu kan waliin hojjetu ni dogoggora yeroo garii mucucaatu dhufa walitti bu'u jira kanaafis akkaataa rakkoo teenya itti furannu akkaataa mataa itti addaan qabnu akkaataa araaratti buusnu kanaafis qophii jirra addunyaa irratti namni gisee dhufu full paakeejii hunda qabaachuu danda'uu qaba gara manguddummaatiinis gara fayyaatiinis gara diinagdeetiinis namuu dandeettii roga rabbi isaa laaffiseen waan danda'uun hawaasa isaa tajaajilu kan araara buusuu danda'uun araara buusuun kan ibidda dhaamsuu danda'uun ibidda dhaamsuudhaan kan qabeenyaan qabsoo finiinsuu danda'u qabsoo finiinsuudhaan kan sagalee teetuma jabaadhaa dura deema jechuu danda'uun duratti ofuudhaan kan nurraa dogoggore sirreessuudhaan kan rabbi dandeettii kaneef sirreessuudhaan roga hundaanuu qophooynee qabsoo teenya utubnee duratti deemna diinaaf immoo gurra hin laatina arraba diinaatiif deebisaas hin kannina waliigalaami gawwaa jalaa callisuun ajjeesuudha gawwaa ajjeesuu barbaade jalaa callisuudha kana wanni isarraa callisuu daran isa ajjeesaa hin jiru kana hubadhu kanaafu walirratti qabsaa'uu keessaa baanee diina irratti qabsaa'uu irratti xiyyeeffadhu waloodhaan jibriin qalloon xiqqoo laaltu yoo walitti hiite arba hiiti wal hin tuffatina qabsoo keenyallee hin tuffatina osoo akkasitti diina keenya tuffannu diinni osoo nuti tuffannu deebi'ee mari'atee qophaawee qe'ee teenya lammaffaa nurratti bilisoomuuf as deemaa jira saniifis qophaa'uu nurra jira diina afoo bee nutti jiruufis qophaa'utu nurra jira hubadhu amarri maal jaa የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል ይላል የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል ዲነከ ጥቃት ኮሌን ትፈቲን ሆጂዳን ኢሳ ትፈዱ ማለ ሆጂዳን ሁማን ጎር ዋተከን ጎር የቴ ትፈቴ ሂንዲስን ሆጂዳን አከ ኢኒ ገርቴ መታ ኦሊን ቀመኔ ሆጂዳን ኢቲ ምርከኔሳ ደሙ እንደው ቀጣ እጪቲ ከቲስ ትፈዱ ድንግልቻ ሂንተይን bakka hundatti dhimmisaatis hin deemin bakka deemtutti mana dhimmisuu fi mana kaanis laallachaa dubbadhu iccitii ta'e hunda garaa kee hunda diina hin garsiisin hubadhu Oromoo dammaqi qabdee jirtaa qabi duratti deemi if duba hin deebiin ofis hin shakkiin rabbii kee qabadhu rabbii gaditti wal qabadhu namni rabbii qabate waan dhaben qabu rabbii gaditti namni waloodhaan wal qabate wallahi tokkummaan keenya nuclear bombii fi tankii irra caala kana hubadhu mootummaan gartan qabeenya meeqa baase humna meeqa barbadeesse nama hayyoota meeqa hidhe Oromoo meeqa ajjeese takkaa immoo injifate takkaa yaada isaa galmaan gaate hin gahanne hirriiba dhabee jira kana hubadhu qabsoo jechuun kana Oromoo harka dhibbarraa harka 90 injifattee jirta mootummaan laameshee jira mootummaan lafaa ka'uu hin danda'u dirqiidhaan fakkeeffataa jira akka diasporatti hojiin guddaan dalagamee jira ammallee hojii guddaatu nurraa eegama kana hubadhu abdiin kutatiin wanti garii tayyaroodhaaf ijatti sitti mul'annee jiraachuu mala garuu immoo yoo fageessitee ilaalte mootummaan kun laal addunyaan balbalarraa cufatte addunyaan hedduu mootummaa kana tuffatte dhaggeeffadhu gargaarsi hedduutu irraa cufame ati takkittiin imbaasii fi konsularrii addunyaarratti Itoophiyaan qabdu cufamuun wallahi Yusuf fakkaate kun injifannoo guddaadha
injifannoo guddaa mootummaa kana haqiiqatan namni sodaaf Itoophiyaa keessa callisee taa'u jira malee guyyaan inni dhukkaa'ee ummanni Oromoo sodaa takka malee gabbee guyyaa takkatti mootummaa kana jiisu dhufuuf ta'a. Eeguma jira nuti. Hubadhu. Mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo kana keessatti hin jiru kan hubadhu. Mootummaan hin jiru. Rabbumaatu akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala laafintii rahmata isaatiin hawaasa keenya babbaasee galchaa jira malee mootummaan hin jiru. Maafiyaadha mootummaan qarreerra jira. Kanaafu xarafarra geenyee jirra dara keenya fa inna ma'al usri yusra rakkoo waliin ballootu jira cinqii waliin furmaataatu jira rakkoo boodan jenne rabbiin rakkoo waliin furmaannis argamaa jira. Kanaafu wanni tokko qofti kan ammaan tana eegaa jirru ummata mootummaa kanaaf garaadhaaf bitame ummata dantaa isaa wallaale takka ummata sodarraa mootummaa kanaaf harka kan kana qofa rabbiin akkanuma qajeelchu eegaa jira. Guyyaa kuni dubbiin isaa galte Oromoo kaleessa yoon gabbee mootummaan kun mootummaa Fir'aunaatiin addaan hin jiru isin jedhu naan lolaa turtan dhiifama isin gaafadhe gabbee karaa nu dhoowwitan ummanni Oromoo dhufee aboo gurbaa rabbii je'eetii mootummaan kun Fir'aunaa miti jechaa turtan arrammoo naa waliin Fir'auna jechaa turtan arrallee qalama daawwatiin barreeffadhu. Hawaasni arraan tana mootummaa kanatti amane akkuma zamana Nabi Muusaan alayhi salaatu wassalaam ummanni hedduun Nabi Muusaa jala deemuu didee sodaa Fir'aunaatiif Fir'aunatti amane ni hubanna kana ni hubadhu. Mootummaa kana dhisi mootummaa zamana nabiyyiin jiru nabiyyiin osoo ummata isaa yaamu aboo mootummaan kun mootummaa sirriitii miti mootummaa Fir'aunaa mootummaa nama ajjeesu dubartii ajjeesu dargaggeessa ajjeesu hayyoota ajjeesu ana rabbukumul a'laa jechaa ture yeroo sanitti ummanni bani Israa'el walakkaa miti irra guddaan isaa mootummaa Fir'aunaa mootummaa kiyya je'ee gandummaafis ta'e amantiifis ta'e gosummaafis ta'e yeroo sanitti jalee deemaa ture fudhatee ture mootummaa san mootummaa Fir'aunaa. Kanaafu kunin surprise nan godhu ani kunin nan aarsu maaliif zamana hunda keessatti nama maraataas nama isa deeggaruutu jira kana hubadhu. Kanaafu namni keenya maaliif mootummaa Abiyyi kanatti amane je'ee isan kumadhon rabbiin dhugaa isaa haa hubachiisu malee. Bar Nabi Muusaan alayhi salaatu wassalaam osoo ummata isaa amata meeqa kadhatu osoo kadhatu boodarra mu'jizaa isaa rabbiin Nabi Muusaa waa hedduudhaan ummata isaa akka ummanni isaa hubatu mu'jizaa adda addaatiin rabbiin isa hubachiise. Kanaafu rabbiin dandeettii isaatiin ummata keenya kanaas kaleessa hogguu nuti gabbaanee mootummaan kun mootummaa sirriitii miti jedhan hawaasni Oromoo harka 90 dhagaanatti haraa ture hayyootatti dhagaa haraa ture. Waan biraa dhisi sheekootiin jaalawwan koo mana nyaataa tokko obboleessa kiyya Abdulaziz Jaanini Abdulaziz ustaad imaama itti aanaa masjid bilaa ni beektan ustaad Abdulaziz qabsaawaa keenya mana isatti laaqana yaamamne sheekootiin xiqqaa fi guddaan hayyuun aalimni xiqqaan wallahi na nyaachuu gaanatti ka'anii sani maraatte moo naan jaanaati. Ati mootummaa akkanaa kanatti akkamii dubbata naan jaan akkamiin sa'a 72 kan naan jaan ragaan abbaan isaa ni jira Sheekh Abdulaziz ni jira sheekootiin ni sottaatun takka tinakkaate na nyaachuu barbaadde aboo jarana taa'a mootummaa kana amantanii taa'a garuu guyyaa isin dhiifama na gaafattanii dhufa arra dhiifama humaaniin ja'a je'eetiin ifirraa kadhachaa ture arra sheekootiin sun dhiiga booyaa jirti. An kana iffarsuuf hin jiru waan takka osoo laaltee gartuu yeroo gargarii ni falfalamta haasoonii nama falfala yeroo gargarii arrallee borullee akkasumas hin dhaggeeffadhu. Ani rabbii biraa waan boru dhufe an hin beeku ani jaahila wallaalaadha garuu immoo zaahira waan argaa jiru irratti yaada kiyya kannatu kun karaa waan rabbii nu godhe waan waaqii harka qabnu irratti kaleessa dubbataa turre mootummaan kun mootummaa amantiif toluu miti mootummaan kun mootummaa Oromoof toluu miti mootummaan kun mootummaa sabaa sablammootaaf toluu miti mootummaan kun namaaf sa'aafillee ka toluu miti jechaa turre jechuudha. Arra namoota mootummaa kanaaf bitamee nu arrabsu maatii keenyaallee nu sodaachisu dhaggeeffadhuun sin jaa maatiin kiyya Haacaaluu daran ummata daabarraa uumame miti maatiin kiyya Oromoo ajjeefamte Oromoo hidhamte Oromoo barbadeessamte Oromoo irra caalee jireenya addaa inni jiraatu hin jiru. Wanti Oromoo irratti taa'ame dhaggeeffadhu sababa dhugaa ummata Oromootiif wanti Oromoo irratti taa'ame kan ummata kiyyaa fi maatii kiyyaa fi lubbuu kiyya irratti kan addatti taa'amu hin jiru. Waan ummata kiyya irratti taa'ame hadhaasan hunda fudhadhee baadhadheetiin qabsoo dhugaa tana filadhee itti seene wanni lubbuu tiyya dhugaa Oromootiif lubbuun tiyya rakkisha kana wadhu
dhugaa Oromoo mul'isuudhaaf, dhugaa Oromoo argamsiisuudhaaf, dhugaa Oromoo mirkaneessuudhaaf, dhugaa Oromoo tan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaalatu argamsiisuudhaaf lubbuun tiyya isaaniif rakkishaa beeki. Kana hubadhu. Lubbuun ilmaan kiyyaa, lubbuun maatii kiyyaa, lubbuun haadhaa fi abbaa kiyyaa tanatti qaalii qabeenyaa fi dhugaa Oromootiif akka rakkisha taatee beeki. Lubbuun tiyya dubartii Oromoo sarbamaa jirtuuf rakkisha. Lubbuun tiyya hayyuu Oromoo ajjeefamaa jiruuf rakkisha. Kan hidhamaa jiruuf rakkisha. Lubbuun tiyya lubbuu isaanii hin caaltu. Kana hubadhu. Na doorsisuu miti. Maaliif qawwee rasaasaa fiddeen irratti hin qabne? Dhugaa Oromootiif, dhugaa Oromootiif takkuudhaa miti. Haga huuba ija kiyyaa dhugaa Oromootiif xiqqoo irraa siif hin siiqu. Hubadhu kana. Lubbuun ilmaan Oromoo lubbuu tiyya irra hin caaltu. Lubbuun tiyya lubbuu Oromoo irra hin caaltu. Kana hubadhu. Rabbiin lubbuu hunda wal qixa godhee uume. An du'uus jiraadhuus jiraachuu baadhuus ani argamuus argamuu baadhuus dhugaan Oromoo daqiiqa takka haga hubaa xiqqoo takka if duban deebitu. Kan hubadhu. An dubbachuu baadhuus kumaantam kakka kiyyaa olii jira ka Rabbiin lafaa qabu. Haa caaluun nyaattan kumaantam haa caaluu irra ibidda nyaatee daaraa haqqisu Rabbii bakka nu buuse duba. Ibidda nyaatee kan daaraa haqqisu. Kan haa caaluu daran sammuu isin nyaatu Rabbiin nu dhalche ummata Oromoota irraa. Kan hubadhu. Jawaar feetan akka feetan gootan, Baqqalaa akka feetan gootan, Abdii Raggaasa akka feetan gootan Rabbiin ummata isaan daran caalu kumaantamiin Oromoo keessaa Rabbi argamsiisee jira. Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Haacaaluu Hundeessaa isaan dura dhiiraatu haqa Oromootiif wareegame, dhugaa Rabbiitiif wareegame. Qabsoon Oromoo daqiiqa takka if duban deebine if duratti deemte malee. Kana hubadhu. Anaan maleettis dhugaan Oromoo galmaan geessi. Kana hubadhu. Na doorsisu, na sodaachisu, dhaggeeffadhu. Sun anaaf sharafa kabajaadha. Kana hubadhu. Kabajaadha. Maqaa Oromootiin dhugaa Oromootiif waa ta'uun ulfinaa fi kabajaadha. Jireenyi kiyya jireenya ilmaan Oromoo hiyyeessaatii olii miti. Kana hubadhu. Lubbuun tiyyaas qabeenyi kiyyaas ruuhiin tiyya dhugaa Oromootiif dhugaa Waaqaasaniif rakkisha. Kana hubadhu. Dhugarraa habbata keef duban deemu. Ani du'u jiraadhu dhugaan Oromoo bakkaan geesse anaan maleettis siin maleettis. Olala asii ooftu kana gurran kaayuufan. Warra keessaniin beeka, qabeenya keessaniin beeka, warra kiyyaa miti kootu as Minisootaa kanatti taankiidhaan kootu si dura dhaabbadhee dhugaa sitti himurraa if duba hin deebi'u. Maaliif? Akka ati Rabbiin taane waan hin beekuuf hiree. Lubbuun tiyyaas qabeenya kiyyaas si harkaa miti ka Rabbii jiru. Silaa atiitu lubbuu takka jiraachisee dhabamsiisaa osoo beeke wallahi silaa sin gabbara ture. Silaa wallahi Rabbiin gabbaru ture, silaa sin gabbara ture. Garuu akka Rabbiin taane waan hin si beekuuf akka baatii sagalii nyaattee akka baatii sagalii dhalattee akka hashara ganama nyaattee garagala sagaraa seentu waan hin si beekuuf wanni sodaadhu takka leen hin jiru. Rabbii qofaan sodaadha. Badii guyyaan ani si sodaadhu guyyaa kami? Guyyaan Rabbiitti cubbaawe, guyyaan Rabbii kiyyatti dogoggore sin sodaadha. Kana hubadhu. Maaliif? Yoon haqarra hin jiraanne guyyaa san sin sodaadha. Namni haqarra hin jiraanne ilma namaati miti adurreellee sodaata. Kana hubadhu. Guyyaa san ati gooftaa kiyya. Guyyaan ani cubbaawe badii qabeenya namaa saamuu nama arrabsuu fi waan adda adda seene guyyaa san ati gooftaa kiyya. Kana hubadhu. Sanii gaditti immoo dhugaa Rabbiitiif wareegamuunis jiraachuunis du'uunis argamuunis dhabamuunis Rabbii biratti ulfina. Kana hubadhu. Ulfina kana warra Rabbiin nama barbaadeef kennu. Kana hubadhu. Barakallahu fiikum. Oromoo jabaadhu. Garaaf hin bitamin. Irraa deemuuf keessa addunyaa tana. Dhugaadhaaf argami, dhugaadhaaf jiraadhu, dhugaadhaaf dubbadhu. Jireenyi kee kabajaadha, duutii teetilleen kabajaadha. Rabbii biratti, fuula Rabbii duratti, Rabbiidhaaf arraan tana namoomaaf dhaabbatu, mirga namaaf dhaabbatu, Rabbiidhaaf dhaabbatu dhabeeki. Seera Rabbii kabachiisuu fi Rabbiin ilmi namaa nagayaan bobbahee galuu mirga guutuu qaba jee Rabbiin nagee Rabbiiti. Rabbiitu nagee labse. Nagee Rabbii kan argamsiisuudhaaf du'uun kee, dhabamuun kee, fannifamuun kee Rabbii biratti ulfina. Kabajaadha. Kana hubadhu. Addunyattis khasaartee akhirattis hin kasaarin garaaf bitamtee. Kanaan